Asaffee Tsaggaayeen jedhama. Bakka bu'aa itti gaafatamaa hojii carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Shaggarii karoora guddaadha kan qabanne ka magaalaatti carraa hojii dhaabbii gurmiidhaan hojiitti galchuuf qaxarriidhaan hojiitti galchuudhaaf naannoo nama 310 kan ta'u karoorfannee kan qabnu jechaadha. Haga ammaatitti raawwii haga ammaa jiruun enterpiraayizii naannoo 3,965 kan ta'u sochooftotaan yookaan miseensaan naannoo 80,195 kan ta'uuf carraan hojii dhaabbii gurmii fi qaxarriidhaan poteenshaalota qabnutti fayyadamuudhaan carraa hojii uumuu dandeenya jirra jechuudha. Kanaan yeroo laallu seektaroota hojii dameewwan gurguddoo sadan irratti keessattuu industirii irratti qonnaa fi tajaajila irratti carraan hojiin kun kan uumame. Kanaan industiriin naannoo parsantii 33 raawwii haga ammaa jiruun naannoo parsantii 33 kan ta'u hin qabata jechuudha. Qonni naannoo parsantii 20 tajaajilli naannoo 47 jechuudha. Kanaan carraan hojii bal'inaan uumuudhaaf yaalamee jira jechuudha. Egaa carraa hojii uumuu kana duratti aansee kan ta'uudha qabu paakeejiiwwan deeggarsaa mootummaan enterpiraayizota keenyaa fi hojii barbaadotaaf godhuudha. Gama kanaanis hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turanii jiru. Paakeejiiwwan deeggarsaa keessaa tokko kenna leenjiiti. Kenni leenjii kun namni hojiitti galuudhaan dura lammiin kamiyyuu ogummaa yookaan beekumsa yookaan dandeettii argachuu qaba jedhamee waan yaadamuuf leenjiiwwan gaggabaaboonii fi leenjiin waan entrepreneurshipii akka kennamu godhamaa ture jira jechuudha. Kanaanis warra hojii barbaadu kana qofa osoo hojiitti galee kana qofa osoo hin ta'in warra galuudhaaf adeemsa irra jiraniifis leenjiin kun bal'inaan kennamaa kan ture ta'uudha. Akka bara kanaatti leenjii gaggabaaboo naannoo nama 220 kan ta'uuf hin kennina jennee haga ammaatitti karoora hangaattiin parsantii 100 olii naannoo nama 88,213 kan ta'u leenjiin gaggabaaboon kennamuu danda'amee jira jechuudha. Akkasumas leenjii entrepreneurshipii kutaalee hawaasa garaagaraatiif dargaggoota, dubartoota, daldaltoota, qonnaan bultoota magaalaa keessa jiran hojjetaa mootummaa dabalatee jechaadha. Leenjiin kennamaati kan ture. Kanas dhaabbileewwan akka naannoo keenyatti jiran wajjiniin ta'uudhaan keessattuu leenjii entrepreneurshipii yeroo kennuun ogeessota sartifaayid ta'aniin guyyaan mata dureen leenjii adda bahee fi kan qonnaan bulaaf ta'u mata duree qonnaan bulaatiif kan dargaggootaaf ta'u akkasuma kan dubartootaafis ta'u mata duree isaaniitiin jechuudha. Istaandaardii qaba. Istaandaardii saniin dhaabbata Instituutii Entrepreneurshipii Itoophiyaa wajjiniin ta'uudhaan bal'inaan kennamaa kan ture ta'uudha. Kana qabatamaadhaanis ragaasaa hin qabna. Hojiin kun walitti fufiinsaan hojjetama jechuudha. Waggaa guutuudhaaf sadarkaa isaanii irra gahaniin adda bahee akkaataa fedhii isaaniitiin kan kennamu ta'uutu ilaalama jechuudha. Inni biraa lammaffaa irratti kan laallu iddoo oomishaaf gurgurtaa enterpiraayizotaaf dhiyeessuu wajjiniin wal qabatee deemsi bal'aan deemamee jira. Haga humni keenya danda'ame jechuudha. Dursee akka magaalaatti potenshaala maalii qabna, humna akkamii qabna kan jedhu kun erga adda baheen booda carraawwan jiranitti enterpiraayizonni keenyaaf hojii barbaadonni keenya akka fayyadamaa ta'aniif adda baasuudhaaf yaalamee jira. Keessattuu tokko lafa toora kanatti dhiyeessuu kan dandeenyu iddoo oomishaaf gurgurtaa lafni hin jira. Lafa naannoo hektaara 58 kan ta'u enterpiraayizotaaf kennuudhaaf akka karooraatti qabatamee kan irratti hojjetamaa jiru. Lafa hektaara 28 kan ta'u hojii adda addaatiif kan oolu oomisha bilookeettiitiif akkasuma qonna magaalaatiif kan ta'an irratti lafti akka dhiyaatuuf kan ta'e jira jechaadha. Kanarratti enterpiraayizonni naannoo 683 miseensa 2,186 qaban fayyadamoo ta'anii jiru jechaadha. Kana qofa osoo hin taane akka inisheetiiviitti karaa addaatiin magaalichi kan magaalaa Shaggarii karaa addaatiin irratti hojjechaa jiru inisheetiivoota industirii godootii fi kilaasteroota oomisha misooma qonnaa wajjin wal qabatan irratti hojii barbaadota gurmeessuu wajjin sochii bal'aa godhamaa jira jechaadha. Karaa tokkoon warreen bara darbe ijaaramee bu'uuraaleen misoomaa osoo hin guutamiin hafaniif bu'uurri misoomaa akka guutuuf kan ibsaan bira hin geenye ibsaan tilmaamamee jiru akka galuuf gochuu isaattis hojii dhabaa galchanii akka hojiin fayyadaman gochuu jala jalaa isaan gurmeessinee itti galchuu. Karaa biraatiin industirii godoo dabalataan kilaasterootuma kana keessatti ijaarsisuu amma haga ammaatitti naannoo 936 kan ta'u industirii godoo kilaasteraan ijaarsifnee jirra jechuudha. Hirmaannaa maatii ijoollee hojii barbaadota kanaatii fi magaalaa wajjiniin ta'uudhaan jechuudha.
dabalataan giddugala gabaawwan adda addaa karaa itti fufiinsa qabuun jara kana fayyadamaa kan taasisuu danda'u karaa fakkeenyummaa qabuun magaalichi maallaqa guddaa baasee gamoo hanga G+4 kutaalee magaalota keessatti ijaarate kan jiru jechuudha jalqabbiin isaa. Bara kanaafis kan karoorfamanii jiranii bara darban piroojeektii bule keessatti qabamee baranatti kan ce'anii kan xumuramanii hojiidhaa waan itti galuudhaaf jiru hojii xumurarra finishingiirra kan jiranii gara giddugala gabaa sadii qabna jechuudha gamoo gurguddaa sadi kutaa magaalaa Malkaanonnoo kan jedhamu kilastara Burraayyuu keessatti as laga Xaafoo laga Daadhiitti akkasuma Kuraa Jiddaa kutaa magaalaa Kuraa Jiddaa jedhamu keessatti gara xumurarra gahamee hojii dhabaan keenyattiif carraa hojii argachuudhaaf itti galuudhaaf adeemsarra kan jiramu ta'uusaa akka fakkeenyatti kaasuu hin dandeenya. Bara kanas garri giddugala gabaa sadii kan ta'u gamoon gurguddaan jechuudha. Sheedii isa xixiqqaa yeroo adda addaaf itti fayyadamnee yeroo kaan hojii dhabaadhaaf itti fufiinsa hin qabaanne kun hafee karaa modaalitii addaa ta'een karaan magaalichi inisheetiifi tarkaanfii addaa fudhatee itti deemaa jirutu jira jechuudha. Kana akka waan gaariitti ilaaluu hin dandeenya. Inni biraa deeggarsa faayinaansiiti. Deeggarsa faayinaansii waldaaleedhaaf dhiyeessuu wajjin wal qabate hojii bal'aadhaa kan toora kanattis deemaa kan jirru jechaadha. Bara darbees raawwii gaariitu ture. Keessattuu waldaalee keenyaaf naannoo biiliyoona 4.1 kan ta'u bara darbee liqaan kan akka dhiyaatuuf kan ta'e jechaadha. Kuni qabatamaadhaan ragaadhaan deeggarame baankiirraa koonfirma wal goone kan of harkaa qabnu. Karaa biraatiin bara kanatti tokko qusannaa hawaasaa cimsuu wajjin wal qabate liqaa argachuudhaaf qusachuu qaba hawaasni kamiyyuu jechaadha. Kana wajjiniinis akka hojii guddaatitti inisheetivii guddaatti qabatameeti hojjetamaa kan jiru sadarkaa magaalaatitti. Bara kana naannoo biiliyoona 31.7 qusannaa hawaasaa sochoosuu qabna jedhamee karooratti galamee jira. Raawwiin haga ammaa naannoo biiliyoona 11.6 kan ta'u qusannoo hawaasaa walitti qabuun danda'amee jira. Kana keessa qusannoon baankiitti kallattii adda addaatiin akka qusatamu ta'ee intarpiraayizoonni keenya qusannoo dirqii qusatanii liqii argachuu qaba jedhamee kan irratti hojjetame naannoo intarpiraayizii haga ammaatitti jechuudha. Karoora qabnu keessa akka waggaatti kan qaban intarpiraayizii 2,946 dha. Sochooftoota naannoo sochooftoota 15,622 kan qabuuf qarshii biiliyoona 5.9 kennina innee karoora qabanne jechaadha. Karoora kana keessa raawwii haga ammaatitti naannoo karoorri hangaa keenya intarpiraayizii 699 kana keessa sochooftoonni 3,029 qarshii naannoo biiliyoona 1.7 kennuun danda'amee jira jechuudha. Warreen kanaaf naannoo qarshii biiliyoona 1.7 baankii siinqeetii fi maayikiroo faayinaansii akkasumas baankiiwwan kutaalee magaalota keenya keessa jiran irraa faayinaansiin akka dhiyaatuuf ta'ee jira jechuudha. Kana keessatti egaa naannoo 88 kan ta'u baankii siinqeetitu iddoo qabatee jira jechuudha. Qusannaan keenyas bal'inaan toora saniitti kan godhamaa jiru. Faayinaansis bal'inaan intarpiraayizota keenyaa fi waliigalteen godhamee akka magaalaa Shaggaritti baankii siinqee faana akka dhiyaatuuf ta'eeti kan qusatanirraa akka argatan sochiin bal'aan godhamaati kan jiru. Inni biraa meeshaalee kaapitaalaa dhiyeessuu maashinliizii kan jennuun kana gosa adda addaa akka dhiyaatuu fi karoora qabanneeti kan jirru. Karoorri waggaa keenya naannoo 531 maashinii hin dhiyeessina jenneeti kan qabanne haga ammaatti maashina 329 kan ta'u intarpiraayizii 83f akka dhiyaatu ta'ee jira jechuudha. Kun egaa gosoota maashinoota adda addaati irratti keessattuu gaarmentii irratti bal'inaan hojii dhabaa bal'aa siin qabata waan ta'eef kilastaroota keenya keessatti lafa ibsaan galeefitti maashinoonni akka galaniif siinjariin ittiin hodhan kun sadarkaa warshaa fakkaatutti kan waldaaleen keenya hojjetaa jirantu jira jechuudha. Kana yoo dhaqxanillee isinii kennite dhaqxanii yaada isaaniitis haala inni isaanirra jiranis fudhachuu hin dandeessanii oomisha zayita nyaatota irratti bal'inaan maashinoon akka dhiyaatuuf ta'eera. Nyaata horii fi lukkuu qindeessu maashina nyaata horii fi lukkuu qindeessu fi oomisha bilookeettii irratti maashina tajaajiluu danda'u akkasuma oomisha daabbootiif warreen akka maashina dhiyeessineef keessaa
qabanneedha jechuudha. Warreen kanarratti liqaadhaan akka waldaaleen keenya argatanitti fayyadaman goonee jirra kan jedhu kaasuun hin danda'amu. Kan biraa walitti hidhamiinsa gabaati deeggarsi waldaalee keenyaaf goonu jechaadha. Bara kana karoora addaatiin qabamee waldaaleen keenya baazaarii fi egzibishiniiwwan adda addaa akka sadarkaa magaalaatii fi biyyaatti keessatti akka hirmaatanii qaama adda addaa wajjin qindoominaan hojjechaa turree jirra jechuudha. Ayyaanonni adda addaa akka biyyaattis gaggeeffamaa turanii magaalaa Finfinnee akka madda walitti hidhamiinsa gabaa tokkoottis carraa tokkottis fudhannee akka magaalaa Shaggaritti magaalaa Finfinnee wajjin kan hojjetaa kan jirru jechaadha. Toora sanitti ayyaanonni gurguddaan turanii jiru. Sadarkaa biyyaatitti yoo fudhanne ekspoowwan adda addaa qophaa'aa turan irratti waldaaleen keenya hirmaachaa turan bal'inaan jechuudha. Gabaa sanbataa jira. Ayyaanonni gurguddaan kan akka ayyaana Irreechaa, ayyaana Masqalaa irratti akka isaan hirmaatan goonee jirra. Oomisha isaanii akka gurguratan, akka agarsiifatan, muuxannoo akka wal jijjiiran carraa bal'aa uumnee fi jirra jechuudha. Sanaanis fayyadamaa ta'anii jiru. Kanaan hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Akka karooraatti naannoo intarpiraayizii 12,583 carraawwan akkanarratti hirmaachifna jennee qabannee turre. Namaan gara 68,432 kan ta'u qarshiidhaan naannoo biliyoona 3.6 tiraanzaakshinii gidduu kanatti hin gaggeessanii karaa jedhuun qabannee raawwiin hanga ammaa jiru intarpiraayizoonni 3,756 sochooftoota 17,212 naannoo qarshii biliyoona 1.1 kan ta'u ayyaanota gurguddoo fi baazaarii fi egzibishiniiwwan sadarkaa magaalaa kutaa magaalaarraa kaasee hanga magaalaatti magaalaa hanga magaalota ollaa keenya jiran irratti akka hirmaatanii fi fayyadamaa ta'anii goonee jirra. Kanaan intarpiraayizoonni keenya bu'aa gurguddaa argatanii jiru. Carraa bal'aas uumee fi jira kan jedhu kana kaasuun hin danda'ama kan jedhudha. Akka waliigalaatitti bu'aan arganne jennee nuti kaafnu amma danda'ama ta'etti poteenshaalli carraa hojiin magaalichi qabu maali kan jedhu kun qorannoodhaan akka deeggaramuuf keessattuu carraa hojii qulqullina qabu uumuudhaaf kutannoo gansi olaanaa qabuun karaa saayinsaawaa ta'een qoratamee sanadaan deeggaramee kan ta'u waldaan keenya har'a ijaaramee boru kan diigamu osoo hin taane karaa inni bu'uura industiriitti ta'uu ittiin danda'uun akka inni ijaaramuuf carraa hojii bal'inaan akka inni uumuu danda'uuf gabaa keessa seenee gabaa tasgabbeessuu akka inni danda'uuf qorannoowwan hojii jiran maalinni fedhiin eebbifamtoota keenyaa yookaan hojii barbaadoota keenyaa maali kan jedhu kun kollejjoota pooliteknikaa fi kollejjiiwwan balaataa'oo 5 qabna akka magaalaatti waajjira kana jalatti isaanis kan hoogganaman waan ta'eef ogeessota isaan keessa jiran fayyadamnee qorannoon akka inni gaggeeffamu caasaa keenya kutaa magaalaarraa fi aanarra jiru dabalatee qorannoon gaggeeffamee sanadaan akka inni deeggaramu sanarra dhaabbatamee haala qabatamaa isaaniitiin waldaaleen keenya akka fayyadamaa ta'aniif hojiin bal'aan hojjetamaa ture jira jechuudha.